الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوتك كينيا ديبيني اتفقنا وان أجرتي أدى إسقطو درجو حواسك يستوني أدى إسقطو وانجو هاجرة مي مالي واني أدى إسقطو كوني أكو ما أمجل كمني كان مي مالي واني برودا بكمال دعوتوني كنا أكا جلان دغتامني في nuti lakkaaya dhufne waan adda isa godhu dardara jechuudha amma waan adda isa godhu sanirraa odoo lakkoofneen geessini iddoodhaan boqonnaa goone kanarratti amma wanni adda isa godhu ammallee humna hawaasa kagartee adda humna hawaasa cimaadha ammallee dardarri jechuudha humna hawaasa jechuudha humna hawaasa cimaadha yoo jennu hawaasa keessatti humni ol'aanaan isa jechuudha kawaan hunda sochoosuu danda'u isa jechuudha biyyi takka fakkeenyaaf yoo dura bu'aan hawaasaa isa maali biyyi takka dardara malee daarii ofii kabachiisuu hin dandeettu dardara malee diinagdee ofii guddisuu hin dandeettu ammallee dardara malee namni awwaalamuu hin danda'u ammallee dardara malee namni argitee guddina hin danda'u waan hundarratti gama hundaanuu dardarri humna hawaasa keessa isa duraati jechuudha kanaafu maal akkuma reef dubbataa turre san irra deddeebinee jirra humna hawaasa keessa gartee ol'aanaa ka jennuuf waan inni ree dhaabbatuun isaa oo'a waan ta'eef gama hundaanuu gama gartee xiinxallaatillee ta'e gama gartee humnaatillee ta'e waan maraanuu waan haala kophaa qabuuf jechuudha humna hawaasaa gartee ol'aanaa qofa odoo hin ta'in humna misoomatilleedha humna diinagdeetillee humna diinagdee cimaadha jechuudha ammallee humna gartee maaliif jennaan dardarri kun baratallee ta'e kan baratin ta'e ka barate haa caalu malee hundi isaatu hin gumaacha warri hin baratin irree isaatiin humna isaatiin jechuudha misooma argamsiisuu danda'a jechuudha karoora gartee namoota baratanii saniin yoo qabate fakkeenya warri gartee misooma qonnaa yoo jiraate akkatti qoti jedheen akkasitti qotee ummata fayyaduu danda'a jechuudha. Facaasee oomishee kana ummata kennuu danda'a. Ofii isaatti itti fayyadamee ummatas fayyaduu maatii fayyadee ummatallee hawaasa fayyaduu danda'a. Ammallee kabarmoota qabu immoo xiinxallaa isaa waan qoma isaatii qabu jechuudha. Dandeettii barumsa isaa san ummata laatuu danda'a. Dardarri gatamu hin jiru jechuu walii galatti. Dardarri hin fayyadu jedhee isaa oomishtu kana inni barate kuni waan sammuun isaa oomishtu kana hawaasa isaatiin gaha jecha hawaasa isaatillee gaha isuma immoo dardaruma akka isaa san kan baratin kareef jennu ka humnaan dalagu san isallee ni gumaachaaf amma maaltu jira as keessa dardarri darbamu hin jiru jechuudha inni hin baratin qabuu lafee foon hin qabne jennee darbamu hin jiru jechuudha hundi isaatuyyuu bu'aa qaba jechuudha inni hin baratin haga dandeettii irree isaatiin dalagee isa barate kanalleen hawaasa sallee faayidoo qaba inni baratee wanni jedhe yaadi isaati waan oomishuu danda'u waan meeshaa ammayyaa adda addaa dalaguu danda'u innilleen oomishee isa hin baratin kanalleen isalleen gargaaruu qaba jecha kullin isaanii waliin dhaabbatan jecha waliin dhaabbatanii namni aslan yoo wajjin hin dhaabatini walitti muuyni walitti dhufeeti wal jaara mana ijaara wal jabeessa akkan jidna wal godha akkuma ummanni kenna jedhu qunceen walitti dhufte arba hiti jedhan qunceen jechuun arba guddaa kan qunceen amma fakkeenyaaf kan mukarraa quncisan tun laaftudha yoo ati wayiin ijaara jettee hituun ni cittise harkatti yoo walitti dhufte yoo neeggatin hooggananidha jettasi yoo walitti dhufte arba hiti jedhan arbuma guddaa kana jechuudha ma'anaan kanaa maali ma'anaan kanaa waa walitti dhufe humna godhate jechuudha humna godhate jechuudha wal dhabiinni kunillee beekta amma inni kunillee barataa ta'ee inni kunillee qotaa ta'ee inni kunillee agartee mana jaaraa ta'ee yeroo akkanatti mahandisa ta'ee yeroo walitti dhufu bareeda jechuudha bareeda ta'ama kuni maal argisiisa kuni gartee bareeduma argisiisa akka gartee meeshaa tokko halluu adda addaatirraa walitti qabamu meeshaan tokko hin bareeda halluu adda addaatirraa walitti dhufu jechuudha
Shabaabni illee diimaa ta'ee boora ta'ee keelloo maalii jedhan kanarraa walitti dhufee hin bareedu. Uummanni shabaaballee kun asii maandisa yoo ta'ee mana ijaare kun immoo gartee qotee bulee ta'ee yoo qote kun immoo gartee daldalaa ta'ee yoo daldale kun immoo gartee barumsa baratee uummata kanaaf qajeelcha yoo kenne akkaataa inni itti adeemu kun hundi walitti dhufee uummata keenya rakkoo amma jiru kana keessaa baasuu danda'a. Tasgabbii isaanii eegsisuu danda'a jechuudha. Akkasumallee wanni asitti baay'ee amma waan asitti dubbannu keessa waan dardara adda godhu keessa dhiibba fi dirqisiisu hin qeebalu dargaggoo hin fudhatu jechuudha. Hin fudhatu ma'anaan kanaa maali? Dardara humna lafaa dhufu kana dhiibba irratti godhuun hin danda'amu. Namni dardarri akka muka gartee wanniiti jechuun muka quwwaa qabuuti hin cabsita malee muka jabaa yoo irra ajjate hin cabsita malee hin qajeelchitu yoo dandeessa cabsite yoo dadhabdellee silaa hin dandeessu akkas hin qajeelu maaliif hin qajeelu jennaan akka reef dubbanne sanitti gogaa jechaadha bar muka gogaa akka reef jennu sanitti yoo karaa isaa karaa qajeelatiin itti dhufte inni laafadha yeroo sanitti laafadha dabsuu dandeetta jechuudha akkuma reef jenne hin jijjiirama jennee miti inni jijjiiramni kun jijjiirama argisiisu ka jijjiiramu shabaabni dardarri yookaan yoo ati karaa isa amansiisuu danda'uun itti dhufte sima duuka caba akka jaarsotaa san dubbiin akka durii uummanni muka tokko yoo mure mukni kun yoo akka malee dabaa tahe namni yoo jedhee bakka dabeessan hin xiqqoo akkana irraa mureeti suuta jedhee waan san sirreeffata yookaan mukuma kana fuudhee wanni keessa kaahanii qaqanii suuta jedhanii dabsanii hanga barbaadanitti hidhan osoo immoo muka san oggasuma osoo hin qaqin osoo waa tokko hin dabsina jedhanii yookaan dadhabanii yookaan cabsan. Kanaafuu dardarri akkas amma wanni beekamu dardaralleen yeroo inni wanni jiru gamta quwwaa kana qabuudhaaf jabeenya kana gamta qabuudhaaf kara sirrii taheen osoo isarratti wanni gad hin qabiin miidhaadhaan. Amma maaltu jira dardarri jechuudha dhiibba fi dirqisiisa hin qeebalu dhiibba yoo irratti goote yoo ati dirqisiifte hin qeebalu kanaafuu hawaasa ta'e hawaasa gartee maatii isaa ta'e hawaasa bal'aa ta'e dardara yookaan immoo gartee hawaasa mootummaa ta'e dardara dirqisiisu miti qajeelchanii akka bu'aa guddaa inni uummataa godhu akka inni of jaalatee waan hunda gartee hundaan dhaabatu ummanni kun akkuma reef jennu ummata daangaa malee kennu kennaa daangaa hin qabne ka kennu itti fayyadamutu gaariidha malee dirqisiifnee mataa gadi marra yoo jedhan mataa gadi maruun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu dardarri odoo amma nama jaarsaa ta'e mumkin in mijjata ati yoo lolteen illee lolamuu danda'a maaliif jennaan waan asirraa dhufu lola kana yoo inni didee jedhe yookaan yoo inni faallaa deeme waan dhufu waan beekuuf namni dardara ammoo dhiibbaa waan hin qeeballeef nama qajeelchu santu abbaa qajeelchu deemu santu akkaataa itti fayyadamu beeka yoo ati itti fayyadamu wallaalte humna bilaashaa goote amma san irratti amma yoo dubbanne dardara miidhan malee dirqisiisanii malee wanni akkasitti irraa faayidamuu jedhu fakkii yoo fudhanne maatii keessatti dargaggoon abbaa fi dargaggoon yeroo kaan rakkoo jira maalifiini abballeen akka abbatti ajajee akkuma isa xiqqaa durii tumusanitti dargaggoo guddaa kana isa arrabsee isa lolee jalalleen fiigee akkasitti lolee waan yaada isaa tokko irratti geessuudhaaf akkasitti yaalee rakkoo akkasaa baay'eetuun argamee jira gariin ijoolleen hundi tokko miti beekta kan wal dhabu jira nama wal dhabu jira namni gariin yoo ati dhootte abbaan yoo tume abbaan yoo gorfate rakkoon hin jiru abbaa kiyya kan jedhee deemu jira gariin ammoo ani umriin kiyya hagana gahe umrii ana hagana na gahe kanaan maatii keessatti ebbileeyyan kiyya biratti na xiqqeessa hawaasa kiyyatti na xiqqeessa jedhee kan rakkoon fiduu danda'u hin jira saniifuu maatii san keessatti abbaan mee akkam godhuu qaba ilma saadaa san amma rakkoo jira nama baay'eetuun ilma saadaa kana nan qajeelchadha jedhee abbaan yeroo ilma isaa gorsu yeroo ilma isaa lolu akka inni toluuf malee akka baduuf hin godhu garuu ammoo sanirratti gorsaa fi akkaataa inni lolatu sanittuun jalaa badee ijoolleen dargaggoon baay'een badaa jira abbaa jalaa bahee magaalatti galee inni magaalallee ammoo mana dhiisee
hiriyoota jala kan deemanii jiru. Mee akkamitti abbaan inni suni maatiin akkamitti ilmaan isaa san wanni godhuu qaban? Amma asitti bootaa kanatti areef dubbataa turre ka dubbanne suni jara kanallee warra kanallee hin ta'a. Maal dubbataa turre Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkaataa isaan ummata itti gorsan akkaataa namicha badii dalaga jedhe itti gorsan akkuma amma jenne kana ilmi isaa kun jara kanarran tarre jechuu badiin isaa. Kanaafuu seeran gartee gorsu ammallee tokkoffaa gorsi addaa miti ka jalqabu. Gorsi wayita inni dargaggeessan ta'in irraa jalqabu. Gaafa inni dargaggeessan ta'in irraa diqqeenna irraa jalqabee karaan taane karaa nama hin baafne irraa dhoorga. Fakkeenyaaf yoo gizee wayita diqqaa abbaan wayita midhaan diqqaa ofii kijiba barsiise. Odoo ofii mana jiru amma hin jiru jedhiin jedha. Akkasii bar ergeeti gaafa inni ulaa hoo dhufanii namni dhadhahee isatti haa jahe gadi bahiiti abbaan kiyya mana hin jiru jedhiin jedhan amma guddisa akkasiisan guddisanii gaafa kaan immoo midhaan eessa jirta yoo inni jedheen midhaan eessa jirta yoo jedheen midhaan maal jedhaan ofii bootaa iddoo kubba jira yookaan immoo iddoo ijoollee wajjin taphataa jira. Mana barumsaa kan jira. Mana barumsaa jira yookaan qotiyyoo bira jira jedhaan qotiyyoo too'ee jira. Inni bakka biraa jira. Eegasii galgala hin tuma jedha akkamitti tuma maaliif jennaan gaafa duraa kijiba namni barsiise isa. Odoo mana jiru mana hin jiru jedhiin kan jedhee. Yaa bar inni bakka tanatti quban qabaatu bar amma abbaan amma waan kana hin eeggatu. Osoo hin eegganne ilma isaadhaa kijiba barsiisa jecha. Waan kijiba amma fakkeenya fudhanne malee waan hedduu waan baay'ee jira ga. Amma asitti wanni jiru abboonnillee ilmaan ofii siyaasan dullaa qofaan odoo hin ta'in gorsuu qaban. Ilmillee immoo yoo rabbi abbaa akkasillee irra kaa'e namni wal dhaba. Haga humna isaatiin jala obsuu qaba malee abbaa ani gartee an dargaggeessuun obsu jedhee abbaa ofiitti deebisuun balaa keessa isa galcha jechuudha. Kanaafuu dallansuu rabbiitti isa galcha. Abbaan kun odoo wanna fedhe ta'e inni aarsinaan deema malee badii isaan fedhu. Booddelleen ammoo rabbiin jazama san kennaaf yoo abbaattillee badii dalage. Kanaafuu abballee rabbi haa qajeelchu ilmillee immoo yoo abbaan amala akkasillee qabaate obsuu qaba. Kanaafuu waan akkasitti jira jechuudha kuni waan wanni itti jira. Ammallee dardara wanni adda godhu tadhiyaa qaban tadhiyaa jechuun afaan kennatti of wareegan jechuu waan itti niyyatan sanitti waan itti qajeelan sanitti waan itti amanan sanitti of wareegan ofirraa ofin eegan akka gartee namoota kaanii namoonni kuniin ofirraan bu'an isaanuma takka nafsas kennu humnatellee kennu qabeenya kee kan kennu hawaasa kan keeti yoo jedhanii of wareeguu qaban jechuudha of duuban laalan duniyaallee itti akka wanni amma aslan duniyaan adada achi deemaniin adada gara umurii namatti deemuun namatti mi'aayaa deemu. Kanaafuu duniyaallee kenni yoo jedhanii namni kennu isaan. Subhaanallah. Qissaa tokko keessatti adada namni achi deemuun itti mi'aa jedhanii rabbiin hoggaa ummata khalqe dudda aadam irraa yeroo khalqe wanni arge jedhan aadam alayhi salaam abbaan keenya nama tokko ummata isaa kana keessa ilmaan isaa kana keessatti nama akkam ifu akkam bareedu tokko arge jedhan namni kun kamii jedhee rabbi gaafate namni kun daawud jedhamaa jedhee rabbiin daawud jedhamaa nabiyyiidha ilma kan keetii jedheen yaa rabbi dabaliif jedheen yaa rabbi umrii isatti dabaliif jedheen rabbiin ani kaayata firdii kaayatan jira umriin isaa bara 60 jedhe yaa rabbi dabaliif jedheen rabbiin ani murteessitan jira wanni murteesse sun hin jijjiiramuu rabbiin jeen je yaa rabbi umrii kiyyarra umriin aadam bara 1,000 jaan umrii kiyyarra fuudhiti isa dabaliif jeen je umrii bara sarra 40 fuudhanii dabalaniif je agarte aadam umriin isaa bara 900 fi bara 60 moggaa gahe malakal mootin itti dhufe je itti dhufe hin gaafate je nabiyyoota gaafatanitti ruuhi isaanii qabanii warri malakni mootadha itti dhufee gaafate ruuhii kan keetiin qabu dhufee jeen je an amma umriin kiyya bara 900 fi 60 amma ati ruuhii kiyya qabu dhufte 40 na hafee jeen je 40 akkam 40 san ilma kan keetii kennitee hin jirtu daawudii kennitee hin jirtu jaaniini je lakki an hin kennine jeete akkasitti wanni jechuun maaliree kuni namni illee irraanfata osoo ta'u akkuma wanni ji'uuni namni jiruu tana jaalataa deema akkuma sani jechaadha saniifuu garaagarummaan isaanii
درججو في نمني أكو مدورة ديمون ونيتي تهاجم جيرين اللي دنيا اللي نمت موتيه أما اللي تسبب يجوا در يكون ريف أما أسرتي هذا بنوتي سجنتان كينيا المجرى إن شاء الله سجنتا بررت ولدت لهنا هنج سجنتا سني نجاه النوتورا دعوتوتا كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mm-hmm.